Artistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Jaamboo Juutii wallee haaraadhaan dhufaa jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenyaa. Akkuma beekamu har'ammoo odeeffannoo haaraa fi akkasumas illee kan namatti toluu fi hedduu kan nama bohaarsu illee isinii qabannee dhufnee jirra. Akkuma beekamu artistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Jaamboo Juutii sirba haaraa mata dureen isaa Sanyii Koo kan jedhamu tokko qabatee isiniif dhufee jira waan ta'eef amma xumura qophii keenyaa kanatti nu wajjin tura. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan immoo akkuma beekamu chaanaalii keenya sana jala diimaa subscribe kan jedhu jira. Akkasuma subscribe sana cuqaasuu hin dagatinaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya gara viidiyoo irra qabannee dhufnetti isin haa dabarsu. Akkuma beektan artistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e kanaan durallee uummata Oromoo bukkeetti beekamtii fi hedduu illee jaalatamummaa kan qabu kan turedha jechuudha. Artist Jaamboo Juutii. Artist Jaamboo Juutii kanaan dura wallee babbareedaa kan uummata Oromoo kakaasuu fi akkasumas illee wallee jaalalatti illee hedduu kan baasaa turedha jechuudha. Keessumaayyuu artistii kana bara 1990 keessaa kaasnee illee artistii keenya kana kan beeknudha jechuudha. Hundi keessaniyyuu egaa artistiin keenya kun jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e amma immoo sirba haaraa mata dureen isaa Sanyii Koo kan jedhu qabatee gara uummata keenyaatti dhufaa jira jechuudha. Keessumaayyuu artistiin keenya kun erga wallee tokko qabatee dhufee waggoota 8 dura ture jechuudha. Egaa erga waggaa 8 booda artistiin keenya kun sirba haaraa tokko isinii qabadheen dhufaa jira isiniin jechaa jira. Sirba kanattis illee kiliippii fi wantoota garaagaraa illee bareechee kiliippii bareedaadhaan akka dhufullee dubbatee ture jechuudha. Artistiin keenya kun karaa Facebook isaadhaan akkuma beekamu amma immoo sirba haaraa kana qabatee akkana dhufuufi isin maal jettu ree komentii jalatti lakkoofsa 22 kaasnii jedha. Egaan daawwattoota keenya artistii keenya kana kan jaallattanii fi akkasumas illee dinqisiifataa isaa kan taatan hundi keessaniyyuu chaanaalii isaa dhaqaatii komentii yookaan description box jala isinii dhaqaatii chaanaalii isaa subscribe godhaa. Artistii keenya kana hawwiidhaan eegaan isiniin
jedha. Artistiin keenya kun yoom dhufa akkam immoo haalirratti dhufa kan jettanii fi akkuma beekamu egaa YouTube chaanaalii mataa isaa irratti dhufa. YouTube chaanaalii artistiin keenya kun kan mataa isaa banate haaraa jechuudha. Egaa inni kan biraan immoo artistiin keenya kun egaa yoom dhufa kan jedhuuf immoo artistiin keenya kun akka toora Facebook isaa irratti dubbateen artistiin keenya kun wallee haaraa kana qabadhee akkan dhufaaru uummati koo fi hawwii fi jaalalaan yeroo dhiyootti qabadhee akka isin biraan ga'u jedhee jira jechuudha. Hundumti keessan iyyuu abdii fi hawwii gaariidhaan artistii keenya eegaa akkasumas illee sirbichi gaafa gadhiifame illee sirbicha sana gara miliyoona 50 fi isaa olii gochuudhaaf illee carraa guddaa irratti hirmaachuu qabnan siniin jedha daawwattoota keenya. Keessumaayyuu sirba kanallee kan wal daawwataa yoo ta'e viidmeetiitti konneekti gochuun viidmeetiidhaan erga daataa keessan konneekti gootanii viidmeetiidhaan nu ilaalaa siniin jenna. Osoo sirbichallee ilaaluu dandeessu jechuudha daawwattoota keenya. Egaa artistiin keenya kana cinaa dhaabadhaan siniin jedha. Viidiyoo isaa bareedaa kanaaf wallee isaa kanaan immoo akka inni nagaan kan dafee dhufuuf illee hawwii guddaa qabna jechuudha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya viidiyoon har'a qabannee dhufne kana ture. Amma xumura qophii keenyaatti waan nu daawwattaniif galatoomaa siniin jecha. Chaanaalii kana immoo warroonni haaraa taatan ammas deebi'een jedha. Sabiskiraayib gochuun akkasumas illee laayik gochuun illee yaada keessan immoo koomentii jalatti barreessuun dagatinaa siniin jedha. Egaan daawwattoota keenya amma viidiyoo kan biraa walitti deemuutti gama kiyyaan nagaatti.